የሃዊ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ማቲ ሃዊቱ አከምጅርሰን ነገ ኪሰኒ አኒ ነገ ኮቲ ገለታ ወቀዮ ሐረስ ቪዲዮ ሐረዳን ፌ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጣሁት። ይሄም ቪዲዮ ሁላችሁም ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሁሉም ተከሰኑ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ቦቹ እንደገትናይ حالي أما بيكيني تجرتو باي حالة مفاتة باي حالة يادي سادا يفهم مسارين تيانا جنال أنا جيك أجرتي go إننا كم بيا عربا كانوا باي وانو مهندة تبيا جيكا إننا مالا كان جدي مال راكاسي مال رات أمورو هم بيكو أهون نينيا أجراتين توبيا بتأم كبار وستنو يالات بقى ጨለማ ውስጥ ነው ያላት በጣም እስቲ ሁላችሁም እንደ ሃይማኖታችሁ በጸሎት አስቡት እኛ ሀገራችን ማለት ነው ስለ አቦትሊካ ስለ ሃይማኖት ሁሉ ነገር አቆሙና ሀገራችን በጸሎት አስቡላት በእውነት ከባድ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ አሁን ያላት ማለት ነው እና ቢኬኛማ ዋባዬ ውፋተ ኬስ ጅርቲ ብዬ ዱከናታ ተጅርቲ ከሰትዩ ቶርቤ ከነ ኬስ ዳጋ ጅርቲ ወተኤ لولا بايي كرد دبر برهان كيسات يوتشودا جولين دبر برهان نجيسان تا دبر برهان جيتشوني مو بيكيرا با هاجس مرة فبون تيجيتشودا ياتا وغارو دبر برهان تكو ديكا أني أورومو كليلي وانتم تكو نراتشي كيجيتشودا كنا بيكي نجيسا كاجرا جيتشودا لولي كون أنا بيكيسان كرنا دان يادتا هندون تيجيسان يوا كمان تا كيسان تيجيتشودا واهم دا يودا غدا because amma amanta kenyan igandan zegar awal qol garu biya kesatti maatin kenya amaras ta'e oromos ta'e tigrees ta'e mana tokko seenani warra nyaatan biyatti kan dhumaa jiran jechuudha inna kuni maaliif ta'a keessatti yu jechuudha warroonni miidiyaa kanarra ani qabsaadha ani maalidha jettanii jechuudha tiktok kanarra iyyaa ooltan gaafa biyya galtan ikko finfinnee keessa gaafa deemtan guyyaa takka waa'ee sirba qabsoo kan viidiyoo takka hojjettee hin beekne hundi gaafa biyya galtee as deebitu akkasuma gaafa biyya arabaa jirtu kushina madaami keessatti irra marsii dallaarran bayi cabsi jettan gaafa biyya galtan maaliif dhuguma yoo isin goota taatan dhuguma yoo isin biyya keenya qabsaa'uu barbaadan maa bosona seentanii hin qabsoof maaliif tiktokii kanarraa qabsooftanii biyyatti uummata walitti naqxan TikTokii kana baazawee kan uummata ficcisiisaa jiru biyyatti jechuudha. Asirraa ruuzii kana kubbaayyaadhaan safaranii hodhanii jedhan TikTok irraa akka waan dhiirummaan TikTok irra jiru jechuudha. Dhiirri koo barbosona jira. Dubartiis taatee dhiiras ta'ee akka keenya kana gola kushiinan jiru dhiirri. Goonni gola kushiinan jiru. Ulee isaa qabatu, massaara isaa qabatu dhiirri dhiira ofiin jedhe. Dhiirri biyya isaatii nan qabsaa jedhe. bosona jira akkasuma namni beekan jechuudha biyya kooti nagaan buusa biyya kooti jaalalan buusa biyya kooti haraarri yaabuu jedhumoo beete kiristaana jira masgiida jira charchi jira sini galamiti እዚህ ቲክቶክ ላይ ወጣችሁ እኔ እንደዛ ነኝ ያላችሁ ልጆች ማለት ነው ኦቦትሊካ ውስጥ ያላችሁ ልጆች ኦሮሞ የሆነች እኔ ኦሮሞ ነኝ ኦሮሞ ጀግና ነው እንደዛ ነው ትላላችሁ አማራ ይሆናችሁ ደግሞ ፋኖ እንደዛ ዘራፍ ትላላችሁ ወገኖቼ እናንተ እውነት ጀግና ከሆናችሁ ወደ ሀገራችሁ ግቡ በቃ ኩሽና ውስጥ ቆማችሁ እንደዛ ነው ፋኖ ዘራፍ ምናምን አይሰራም ወንድ ኮበር ወንድ ጎበዝ ይሁን ወንድ አገር ላይ ገብቶ ነው እንደዛ ዘራፍ የሚል እንጂ ኩሽና ውስጥ ቆሞ ዘራፍ ማለት ምን ማለት ነው በኩባያ ሩዝ እየበለው ዘራፍ ማለት ይሰራል አይሰራም ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያ ግቡና ዘራፍ በሉ በቃ ጀግኒነታችሁ እንደዛ እንጂ ኩሽና ውስጥ አይደለም ጀግኒነት እናንተ እዚህ ቲክቶክ ላይ በየቀን ትወጣላችሁ ዋይፋይ ነፃ ነው ዘራፍ ትላላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ምስኪን ገበሬ ምንም ሳሐቅ ነገር እየሞቱ ነው
maatiin keenya biyyatti homaa tokko hin beekne jechuudha. Gabaa deemee galuu hin danda'u gabareen. Kan waa'ee Amaaraa miti, waa'ee Oromoo miti, waa'ee ofiiyyuu dadhabee jireenyi isaa itti ulfaate hundi biyya keenya irratti dhumaa jira. Isin asirraa uummata walitti naqxan warroonni qabsaa'oon biyyaa yookiin immoo waboos haa ta'u kan Amaaraatis haa ta'u TikTokii fayyadaman. Isaanis asirraa ilaalanii achitti uummanni wal fixa walitti dhaadate. Isinis asii jabaadha jettanii kan Amaaraa jabeessitan kan Oromoo jabeessitan. Isin wal ficcisiisaa jirtan malee jabeessan jirtan bara. Uummata walitti naqaa jirtan. Kanaafiyyuu yoo dhuguma goota taatan, yoo dhuguma dhiira taatan biyya galaa qabsaa. Isin ofii keessanii dalagattanii jireenya keessan jijjiiraa waa'ee faamadaamii natsaatiin. Biyya nagaa keessatti damoosa keessan ji'aan argachaa, hirriiba nagaa rafaa, nyaata gaarii nyaachaa jiraachaa jirtan. Garuu biyyatti maatii keenya miskiina garaa quufee hin nyaanne gabaree qorra keessa aduu keessa deemee dalagatee bulu hin ficcisiisina. Qabsooftas hin arginee jira. Waggaa meeqaanii ergan YouTube ergan TikTokis banee waa hundayyuu banee waggaa 6 guutuufan jira. Garuu ajaa'iba waggaa 6 kana dubartii asirraa galtee goota taatee qabsooftee qabsaa'u miti uffatuma poolisiin uffattu san uffattee suura kaatee hin argine. Asirratti shooppii footoo malee jechuudha. Asirratti wiigii darattanii maxaragaa madaamini diinqan xaragaa jette isa san qabattanii zarraaf jechuun faayidaa tokko hin qabu. Kanaafiyyuu jechuudha ijoollee keenya laphee keessan gara waaqatti deebisaa. Waaqa keessan biyya keenya kadhaa. Uummata walitti naqxanii uummata ficcisiisina. Uummanni keenya yaaddoo keessa jira. Sababa isin asirraa olii gadi utaaltanii waa hunda gootanii uummanni biyyatti madaabararree dhabaa jira. Kun hundi kan ka'e lola keessaniin. Miidiyaan kun kan nutti fide barri nutti fide. Nuti dhaloota bubbee taanii dhaloota miidiyaa taanii hafni bakka. Mee namuma miidiyaa kanarraa galeetoo jechuudha. Keessatti yoo ana shamarran barkannaa ajaa'ibdan. Qabsooftuuwwan gaafa galte dhaaba qabsoo miti. Tiraafikii makiina san biran geessu. Tidaarii ofii qabattee bilbila ofii gurgurattee xaxxattee teechi. Kan biyya galtee asitti qabsaa turte bilbila guyyaa takka daata dhaabbattee hin seenne jirti ijoollee. Maarri faayidaa mafi faayidaa. Maal gocha asirratti TikTok raayyaa ol tarree. Biyyatti galtanii uummata keenya ficcisiisaa turtanii ofii keessanii galtanii tidaarii mataa keessanii qabattanii jiraattan. Asii qabsaa fakkaattanii sirba takka sirba lama baastanii gaafa galtan isa dagattanii gara jireenya keessanii. Miskiinota keenya immoo biyyatti homaan beekne. Gabaatti reekoo bar uummanni akka wal xayyafu goosisaa jirtan. Dhugaa gabaa baanii jechuudha maatiin keenya gaafa zeegaa biraatirraa meeshaa hin bitata jiran akkuma beektan. Fakkeenyaaf amma shaqaxii kana irra caalaa ijoollee Oromoo osoo hin taane kan gurguru uraagdota akkasuma Amaaraadha akkasuma warroota afaan Amaaraa dubbatudha. Kanarraallee maatiin keenya bitachuu dadhabanii jiru bakka jibba labsaa jirtus. Bichaa rabbiin biyya keenya haraaraa buusu garuu isinis immoo odoo of qusattanii osoo of qoxxobdanii isinii wayya. Qabsooftan dubartiin qabsooftee erguu kamuun geechu si jammara. Haqa dubbanna yoo ta'e jechuudha. Dhiirru qabsaa'ee dadhabee isin qabsooftanii nuti dubartoonni kobar unkaan akkatti taankii miti massaara miti galgala sa'aatii tokkotti adurreenu shokokoo jette akkamitti fiignee akka iyyinee meeshaa irra baanee caccabsinu hin beekna bara. Mataa kiyyarraan kaasee jechuudha. Mee dubartii sa'aatii lamatti gadi baatee kophaa ofii dhuguma deemtu jirti. Maarree dhiirri kobar bosona keessa halkan jechuudha. Mukarra buraa bar dhiirri qabsoo dhiirri haqaa mukarra bula. Garaa ofii hidhatee agabu jechuudha. Roozii garaa guddatee osoo hin taane. ስለዛ ወገኖቼ ሁላችሁም ማለት ነው ስለ ዘረኝነት ስለ ሃይማኖት ተውት በቃ ይበቃኛል በእውነት በቃ እስቲ እንደ ዘረኝነቱ በሃይማኖቱ የምትከፋፈሉ ሰዎች እስቲ በልባችሁ አውጡና እንደዛ አይነት በጸሎታችሁ ነገራችሁን አስቡ ይበቃኛል በቃ ማርያም ኢትዮጵያ እኮ ፍቅር ናፈቀች በእውነት ነው ፍቅር ናፈቀች በቃ
ኢትዮጵያ ላይ ፍቅር ጠፍቷል። የኛ ቤተሰብ እኮ ገባ ሲሄዱ ልጆቹ ትምህርት ቤት ሲሄዱ በጣም ነው የሚፈሩት። ለምን አንድ ሰው ትምህርት ቤት ሲሄድ ሲገባ አሬሳ ነው ወደ ቤት የሚመለስ። ሁላችሁም እያያችሁ ነው። የኛ ቤተሰብ በሰላም ከቤት ወጡ ገባ ሲሄድ ወደ ቤት ሲመለስ አሬሳ ነው የሚመለሱ ወደ ቤት። ምን ዘመን ላይ እንደደረሰን አላቅም። ስለዛ ሁላችሁም ስለ ሁሉ ነገር ተውና እኛ እኮ በዚህ ዓለም ላይ ትንሽ እድሜ ነው የምንኖር እኮ በዘላለም አይደለም። ወይ 40 ወይ 50 እድሜ ብቻ ነው የምንኖር። እቺ ትንሽ ዓለም ብለን ለምንድን ነው እርስ በርሳችን የምንጣል? እና ጣላቻ ሁሉ ነገር በልባችሁን አውጡና አገራችን በጸሎት አስቡ። እኛ በዚህ ሰዓት በቃ መፍት የለንም። የኛ መፍት በጸሎት ሀገራችን ማሳብ ብቻ ነው በቃ። እንደ ሃይማኖታችሁ ዋቂፈታም እስላም ሆናችሁ ክርስቲያን ሆናችሁ ሁላችሁ ለሀገራችን በጸሎት ማሳብ ብቻ ነው በቃ። እኛ ለዘረኝነት መከፋፈል በዚህ ደረጃ ላይ ይደርሰናል። ስለ ዘረኝነት ተውት በቃ። ሁላችንም እኮ አፈር ላይ ነው የተፈጠረን። ወደ አፈር ነው የምንመለስ። እስቲ ቁርአን ላይ አንቺ አማራ ነሽ አንቺ ኦሮሞ ነሽ ብሎ የተጻፈ ነገር አለ? እንደውም መጽሐፍ ላይ እንደዛ አይነት አለ? የለም። እኛ ነው እኮ እንደዛ አንተ ኦሮሞ ነው አንቺ አማራ ነው እንደዛ የሚል እንጂ መጽሐፍና ቁርአን ላይ እንደዛ አይነት የተጻፈ ነገር የለም። እናንተም በልባችሁ ውስጥ አውጡ እንደዛ አይነት። ስለዛ ማለት ነው ከናፍዩ ዋይ ዘረኝነት ኢሳ ሚውፍራድ ኢሳ በቃ ኑጋ ባያ ሶፍኒ ባየ ዱበኒ ባየ ቀብሶፍኒ ባየ ዴምኒ ባየ ኡመትስ ወልትነቅ ባየ ኡመትስ ወለጀሲስ ባየ ገንዳንስ ወልቆም ባየ አመንታንስ ወልቆም ሚያማ ኢሳ ሲንጌ በቃ ጃላለ ሰብካ ሚያማ ጃላለ ዱበዳ ጃላለ ለለባ ሚያም isini ko barkan umamtan biye ray gara biye titdibitan islamata kristanata amanta barbaditay waqifata nama dati amantan ke gargar hata umale ati nama tokkoda ya ta uti garo erga biye ra umamte gara biye debita nuti ko bar adunya tanarra waga dibba hinjiran umuri kenya amma kanatti tiqqati corqaa meeqa waggaa 30 guute waggaa 18 waggaa 19 cabaa jirra yoo akkam jiraanne waggaa 40 waggaa 50 jechuudha akkam yoo dhuguma amantaa keenya dhaabbanne akkam jiraannedha inni yoo shakkii ta'ee jira waggaa 40 jiraachuu shakkii ta'ee jira maatiin keenya durukko bar waggaa 70 waggaa 80 tti boqachaa turan har'a garuu waggaa 80 miti waggaan 40 birqee nuti taate mausuma karaa deemnu dhangalaanu gabaabanii du'aan keenya galu barumsa dhaqnee barnoota university dhaqko bar qormaata baanii karreef hidhamee galin jiru argaa jirtan miidiyaa irratti waan ta'eef jechuudha beete kiristaana dhaqee karreef isaa galin jiru masgiida dhaqee tanaan dura argita waan ta'eef masgiida diigame sanarratti reeffi du'ee haadha galin jiru مالف أنا أمنتاكو كريستانا وقا ربي قارو أمنتا إسلامس أمنتا سيطانا ياتا أمن جالد أمنتاك يوانا جالد وفتجود أمنتاك يوانا رد عبدو أمنتا كميونا كبجا ننجالد نمني كميو سيران ألا أكدو هم بربادو أكا غندانس والقودان هم بربادو أتي أمارد أتي سيطانا جيراني ساكا والقودان هم بربادو كنا في جندا والقوني أمارا والقوني كنا والقوني زرنينتي تاني حفو أمو ملي واني فايداتو كو في دهنجو ورونا كانت يبدلوكو سنكوني مو وروتا واي أمنتاو فيهم بيك أمنتا بربادي كيسا تأيجو ورونا أسر رباتني إرى مرسي أكاسو مفانو زراف جتا
hundi keessaniyyuu warroota amantaa keessan maal akka ta'e hin beekne guyyaa takka kitaaba qulqulluurraa quraanarraa masmara takka dubbistanii hin beeknetu asirraa uummata walitti naqa. Sababni isaas namni amantaa ofii luukii lama dubbisee qabu keessa ofiiti amantaan kee diina keeyyuu jaaladhu jedha. Kanaaf isin immoo foon keessaniyyuu jibbaa jirtu maalitti waa'ee amantaa beektan? Kanaaf maqaadhaa islaama jettanii maqaadhaa kiristaana jettanii maqaadhaa waaqeffataa jettanii deemtan malee waa'ee amantaa keessanii takka hin beektan. Osoo amantaa keessan beektan ta'e warroota isinitti duulan kana warroota isin ajjeesan kana isin hin jaalattan. Addunyaa kanarraa akkoo bara lolaa miti kan haraara buusu jaalala malee. Osoo ganda kamiinuu zeegaa kamiinuu jaalala wajjin jiraanne maal araboota wajjin maa jiraan? Itoophiyaa taanee Itoophiyaa jibbina araboota wajjin maaf jiraan? Isaa wajjin jaalala maa jiraan? Kabajaan. Ani amma kiristaana fannoo koo guyyaa takka ofirraa baasee hin beeku akkanattan deema. Jarriin ani bira jiru islaama. Gaafa ramadaana isaanii ganamaan keetan jechuudha. Baga geessan jedhaan. Eid Mubaarakin jedhaan dhugaa rabbiin namantan. Gaafa kiyya ganamaan kaanii jechuudha ijoollee lama qaban jarri. Ijoollee lama kennaa kophaa bitanii dhufanii gannaa, faasigaa, qaammii, masqal yeroo hunda jechuudha ayyaana guutan hima waan ta'eef guyyaa ayyaana keenya kennaa bitanii dhufanii ijoollee lama jechuudha osoo ani riiba hin ka'in bariina irratti ta'u kan kaanii sirpiraayis na godha yeroo hunda jechuudha. Isaan garuu islaam, ani garuu kiristaan. Sahaanii takkarra wajjin nyaannu. Gizeen ani xoomi kiyya naa kabajjee maal nyaatta maal barbaadde jettee ofiishiitti na gaafattu sun ani ittiin himi. Dhugaa rabbiin na amantaan. Kuni maalidha? Nama kabaja nama amantaa ofii beeku. Waa'ee amantaa ofii irratti gad dhaabbatee amantaa ofiitiin haqaan deemudha jechuudha. Isinii galaa Araboonni kanaaf nu caalan. Biyyi keenya immoo kanaaf gadi taane jechuudha. Yeroo hunda gadi deemnaa oliin deemnu kanaafidha. Kanaaf nama biraatirraa hafu mi arabootuma bira jiru kanarra jaalala baradhaa. Osoo nuti akka araboota kana qabeenya qabaanne biyya keessatti wal hin jiraachisu. Ammayyuu nyaanne wal fin. Ol deeman tokko artiistiin tokko faarfataan tokko yoo xiqqoo ol jabaatee beekamtee argate qaxxa. Gaafa san immoo kaffara du'e warra TikTok irraa abalu xajjeese kanat akkana maalitti agartan bira jirtanii kan ajjeese isa du'ee fi rabbii qofatu beeka. Namni isaa ajjeesu rabbi isaa ajjeesu kan isaa gumaan harka rabbii jirti. Harka namaa hin jirtu. Gumaan harka namaa osoo jiraatte gumaa Hacaaluu Hundeessatti baatu. Kanaaf gumaan harka namaa miti kan jirtu. Harka rabbii qofa jirti. Namni nama ajjeesu miti. Namni raammoo ajjeesayyuu gaafa du'e itti gaafatama. Har'a akka barbaadanitti quufaa utaalaa. Dubartiin keessattiyyuu warroonni heerumne jechuudha. Warroonni akka kiyyaas miidiyaa kanarraa utaalaa ooltan. Wanti isin keessaa bahe tokko hin jiru dhalli. Osoo deessanii dubartiin tokko gaafa deessu dhalli ishii keessaa boosuun agam akka nama dhukkubu ni beekti. Dhukkubbii san waan agartuuf dhalli tokko bineensas haa ta'u dhala sarees haa ta'u gaafa dhalli du'u tokko hin marara. Marartee wayititti dhaga'ama. Maaliif akkamitti akka deesse waan beektuuf jechuudha. Isin garuu isa san hin beektan ruuzii nyaata malee kanattidha. Kanaaf biyya keenyaaf kadhannaa qofaan haa yaadannu waan biraa dhiisaa nu ga'e baay'ee walitti uummata naqnisi. Viidiyoon kiyya har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Turtii bareedaa akka waliin turre abdiin qaba. Galatoomaa nagaan tura baay'ee.